Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Fayyaa keessanii baga nagaa taatanii. Har'a mata duree addaa qabadhee dhufe. Mata dureen suni waa'ee siisteema ijaaruu, bizineesii keessatti akkamiin siisteema ijaaruu dandeenya yaada jedhu qabadhee dhufe. Keessumatti bizineesii waa'ee neetwork maarkeetingiiti kanan ibsa isinii kennu. Sana keessatti Poppolaayifiin amala akkamii qaba, akkamitti hojjetamuu danda'a waan jedhu sana kaasuuf jechuudha. Neetwork maarkeeting waan jennu kun immoo falaasama akkamiitiin jalqabee yoom eegalee eenyutu eegale waan jedhu sanarraa gabaabsee fuuldura isinii dubbadha. Isa booda utubaalee 8 hojii neetworkii ijaaruu keessatti nu fayyadan jedhu irratti xiyyeeffadhee barnoota dabarsa jechuudha. Na hordofa. Falaasamni neetwork maarkeeting jedhu kun jalqabaa direct selling industry waan jedhu irraa dhufe. Egaa akka kanaan warshaan addunyaa kana keessa jiru bakka gurguddoo lamatti qoodama. Sirna gurgurtaa kallattii fi sirna gurgurtaa al-kallattii jedhama. Sirna gurgurtaa kallattii jechuun warshaan meeshaa oomishaa, kallattiidhumaan immoo uummanni warshaa sanarraa bitata. Walakkeessa yookaan giddugaleessa gabaa hundeessuutu barbaachisa yoo ta'e warshaatu hojjeta. Uummanni dhaqee fayyadamaa jechuudha. Kun gurgurtaa kallattii jedhama. Inni biraa immoo warshaan meeshaa baasaa, warra asmacii jedhaman naqanii meeshaa sana baasuu, warri laakii jedhaman asmacii hirkaa fuudhanii dabarsuu, isaan immoo fuudhanii warra raabsan biraan ga'uu, warri raabsan immoo suuqiiwwan gurguddaa raabsitoota ta'anitti kennuu, suuqiiwwan gurguddaan kun immoo suuqiiwwan xixiqqootiif raabsuu jechuudha. Warshaadhaa fi fayyadamtoota gidduu cancala dheeraatu jira jechuudha. Indirect selling industry kan jennu yookaan immoo sirna gurgurtaa al-kallattii kan jennu kun uummanni lafa meeshaan warshaadhaa ba'u quban qabu suuqiidhaati kan inni bitatu. Kanaafi waan warshaadhaa birrii 2 ba'ee birrii 2,000 naqee warri suuqii gurguruu danda'a. Kan isa gaafatu hin jiru jechaadha. Sababni isaa gidduutti qarshiin dabalaa ture waan ta'eef. Namni warshaa sana hoogganu warshaa sana gatii murteessee waan inni 100 baasee warri gabaa immoo dhaqanii 10,000tti gurguruu danda'u. Sababni isaa namicha laakii jedhamu jira, namicha raabsaa jedhamu jira, namoota adda addaa kana jira. Isaan kun hundi wal ta'aniitu daldala kana hammeessanii jechuudha. Daldala kana maal godhanii ni hammeessan. Gatii ni qaalessanii jechuudha. Gatiin ni qaala'e. Yeroo sana beektonni dinagdee fi namoonni warshaa sana abbootii qabeenyaa ta'anii waliin mari'atan. Amma miidhaan uummatarra gahaa jira. Tokko, lammaffaa immoo miidhaa warshaarra gahaa jira. Mee warshaarra miidhaa akkamiitu ga'a? Jalqaba irratti piroodaaktii oomishate sanaa fi pilaatfoormiin sun yookaan immoo warshaan sun TV wayiitti dhaqeetu beeksisa hojjeta. Birrii miliyeenaan lakkaa'amu qopheessee utuu meeshaan isaa hin gurguraminitti gara beeksisaatti birrii hedduu baasaa jechuudha. Erga birriin ba'e booda meeshaan sun gurguramus gurguramuu dhiisuus danda'a. Kisaaraadha jechuudha gama tokkoon isaaf. Gama lammaffaadhaaf gatiin warshaadhaa baase irratti dachaa 200-3 dabalanii gurguran. Yeroo kana immoo uummanni itti qaalaa gatiin. Gaafa gatiin itti qaala'u warri raabsitoota jedhaman kun gidduutti fakkeessanii foorjidii oomishu. Dhiibbaan adda addaa namoota meeshaa sana fayyadaman irra ga'a. Maaliif foorjidiidha waan ta'eef? Mee fakkeenyaaf saamunaa biyaa 9 jedhuun beektu miti? Saamunaa biyaa 9 kan jedhu sun yeroo ba'u saamunaa bareedaa ture. Garuu gidduutti namoonni warshaadhaa kan ba'u sana waan qaalessaniif foorjidiin oomishame. Inni sun immoo fayyaa namaa irratti dhiibbaa fidee warshaan sun hin cufamee jechuudha. Kisaaraadha jechuudha warshaadhaaf. Lammaffaan immoo uummatatti gatiin akka malee qaala'e. Kanaafuu sirna gurgurtaa kallattii kan jedhu sanatu bu'uureffamuun dirqama ta'ee jechuudha. Bara 1930 yaadni isaa ka'ee
bara 1950 hundee jabeeffataa dhufe seeraan hundaa'ee jechuudha. Kanaaf sirni gurgurtaa kallattii kun yeroo raawwatamutti beeksisii TVdhaan hin beeksifamu jedhame. Maal malee namoonni ofuma isaaniitti beeksisanii dhufanii warshaarraa koomishinii argatan waan jedhu dhufe jechuudha. Sirna neetwork marketing jedhamutu uumame. Sirni neetwork marketing kuni nama afeeruu si gaafata. Maaliif afeeruun kan barbaachisu? Neecheriin hojichaa nama afeertaa namni dhufe yeroo hojjetu warshaan sun koomishinii si kaffalaa jechuudha. Sirni neetwork marketing akkasitti uumame. Sirna neetwork marketing kana mana barumsaatti hin barattan wanta isin jala murtanii beekuu qabdan. Mana barumsaatti hin argitan. Sababni isaa sirna keessatti daldalanii bu'aa guddaa argatanidha. Haa ta'u malee sirna cancala isa duraa sana diiguudha. Inni warshaan baasee warra asmaciitti kennu, warri asmacii, warra laakiitti, warri laakii, warra raabsutti, warri maalii, warra maaliitti dabarsanii kennan sun waan beekamaadha. Waan beekamaadha. Kanaafuu sirna daldala aadaa jedhamee beekama yookaan traditional marketingidha jechuudha. Inni kun immoo sirna daldalaa ammayyaa modern marketing jedhamee moggaafame jechuudha. Modern marketing keessatti har'a namoota miliyoona 50 oltu addunyaa keessaa ittiin jireenya isaanii geggeeffatu jechaadha. Pilaatfoormiin kunis gosa sanaa jechuudha. Egaa utubaalee 8 hojii social network ijaaruu keessatti nu fayyadan. Akkuma mana yeroo ijaarru utubaa keenyu sana utubaa 8tu jira. Utubaa 8 keessaa inni guddichii fi inni jalqabaa mul'ata jechuudha. Maali mul'anni kee? Maal hojjettan mataddanaa? Hiriyoonni kee yoo rafaa jiru, warri kaan kuwaasii ilaalaa jiru yoon, warri kaan TV ilaalu, warri kaan immoo TikTokii jala taa'anii nama rabsaa jiru. Maal hojjetta taddanaa? Mul'ata keeti bakka kana kan si kaa'ee jiru. Waa dheebottu wayii tokko qabda ammati. Mul'ata keessa na gadi baatee hooti namatti himtee maraate abbaan mul'ata kanaa mul'ata maaliiti kun maraatummaadha siin jedhu. Nama baay'eef hin galu waa'ee mul'ataa. Sababni isaas keessa jira malee ana keessa hin jiru. Nama biraa keessa hin jiru. Fakkeenya tokko sinii kenna. Namoota lamatu magaalaa tokko keessaa gara dirreetti ba'anii afaasa jedhan amaniitu magaalaatti fidanii gurguratu. Afaa amanii gurguratu. Yookaan immoo afaa kana maal jettuun beeku egaa marga gorrii ta'uu danda'a, migira ta'uu danda'a. Marga amanii gurguratu jechaadha. Amma yeroo dheeraaf kana godhan gaaf tokko namichi inni tokko ajaa'ibaa jedhe ol jedhee maaltu si ajaa'ibee jedha hiriyaansaa sun. Maaliin agartuu ati fooqee abbaa darbii 10 dirree kanarra dhaabatuun argaa jedhe. Maal jechuudha jennaan isuma dhugumaan natti mul'achaa jira fooqee abbaa darbii 10 isayyuu anatu ijaaree xumuraa. Namoonni baay'een biizines seenterii bakka kana fudhatanii irra ol ba'aniitu gadi bu'aniin argaa jira. Fooqee abbaa darbii 10 yookaan immoo gamoo abbaa darbii 10tu dirree kanarra dhaabataa jennaan lakkoobboleessa koo ati maraatteettaa jedheeniin. Ati maraatteetta jedhe maali jennaan anatti afaatu mul'ata. Margatu natti mul'ata malee fooqiin hin jiru jedheeniin. Egaa asitu nagarre malee ani argeera fooqii kana immoo anumati ijaaraa jedhee afaa isaanii haammatanii gara magaalaatti galanii yeroo muraasaa fi afaadhuma sana haamaa ture. Duuba keessa birriin eessa akka dhufeef hin beekamu. Duuba maaltu ta'ee mootummaan dirree sana irratti namoota investi gochuu barbaadaniif beeksisa gaafa baasu dhaqee dorgome namichi. Fooqii sana dhaqee ijaaree jechuudha. Waggaa 4 isatti fixe fooqii ijaaree fixuun. Abbaa darbii 10ti fooqii inni ijaare. Kana hunda xumuree qalama dibee finishingii isaa hunda fixee eebba isaatiif baajata qopheessee eebbaaf sagantaan qabamee boqote namichi. Hindu'ee jechuudha. Isa booda maatiin hin beekan mana ijaarame beeku malee isa akka dhufe maal jedhanii dubbatu. Eenyu namni namicha kana beeku jennaan namicha isaa afaa haamu sana jedhan. Afaa haamaa jira namichi waggaa 5ffaa isaattu. Maaliif jennaan isatti afaatu mul'ata. Afaa haamuu yookaan isatti margatu mul'ataa jira malee fooqii miti. Isa booda nu waamaa isa jedhanii gaafa eebbamanichaa namichi dhaqee ragaa kana kennee jechuudha. Ani birricha lafanni fides hin beeku ijaaruudhuma isaa qofan arge ani afaadhuma naamaarrayyuu. Gaaf tokko garuu ilaa argitaa fooqee abbaa darbiitu lafa kana jira jedhanii natti agarsiisennaan anatti mul'ataa hin jiru
ani achirra iddoo tamma jettu irratti margan argan jedhe. Ani marga koo naa maafe inni kun fooqee abbaa darbii 10 ijaaree dhalootaaf kaa'ee darbee jedhe. Manni sun eebbifamee ijoolleen isaa maatiin isaa hundi jireenya qannoo jiraatanii jechuudha. Ijoollee hin darbina hundi keenya lafuma kanarraa. Lafa kanarra jiraachaa miti. Garuu waan gaarii tokko hojjennee darbuudhaaf warra mul'ata qaban ta'uutu nurra jira. Mul'ata kana yooti namatti himte kunoo akka kanadha. Namatti argitu argaa hin jiru. Kanaaf maali mul'ati kee? Barreessi waraqaa irratti. Mul'ata kee sana barreessi 3, 4, 5, 6 ta'uu danda'a tarreessi. Mul'ata yeroo gabaabaa qabdaa? Mul'ata yeroo dheeraa qabdaa? Amma pilaatfoormii kana hojjechuuf kanatti kaatiif maal raawwachuuf? Sa'aatii kana yeroo kee gubdee iddoo kana teessee maatii kee wajjin taphachuu dhiistee as kan jirtu mul'ata waan qabduufati. Lafa geessu tokko qabda garuu hangarraan barreessine har'a barreessi. Barreessi. Fakkeenyaaf ani gaafani hojii kana seenee gaafa ji'a sadaffaa sana koomishinii argachuu jalqabduun karoorsee jechuudha. Almost waggaa tokko keessatti kanan bitadha jedhee waan ta'e tokko karoorse. Waan sana inuman bitadhe. Ammatti hin dubbadhu yeroo biraan dubbadha. Maalii nan bitadhe galiin asirraa argadhu nan bitadhe. Inumaa bara jireenya koo waan sana nan bitadhe yaadee hin beeku. Garuu ammayyuu mul'anni koo milkoomne. Mul'ata guddaan qaba waan ta'eef. Ani mul'atee hangara fuulduraatti qaba mootuu isinitti mee duddaan galtanii natti kolfitu. Garuu waan sana argaa waan hin jiruuf akkan ta'u shakkii tokko hin qabu jechuudha. Ani namaas maciinnaa laakii warra jedhaman keessa jirudha malee nama barsiisaa ta'e iddoo wayii tokko dhaabataa ooluu miti. Meeshaa nan galchaa keessaa immoo nan baasa. Buna afaan alatti ergaa alaa immoo feerroo afaan galchee gurgura. Mul'ata kun maal goota garuma ta'a. Maraatummaa fakkaata garuu irratti miiliyoonsi doolaarii barbaachisa wanti koo waan ta'eef hin danda'u jettanii yaaduu dandeessu. Waaqayyo garuu akkatti mul'ata koo milkeessu beeka. Ani hojjechuun qaba malee irratti. Kanaaf mul'ata guddaadha fuuldura koo kan jiru. Mul'ata guddaadha. Kanaaf mul'ata keessana lafa kaayee ammame barreessi. Waa yaaddu sana barreessi. Ammaaf itti yaadne yoo ta'e mul'anni si keessa jira garuu ati hubachaa hin jirtu. Sababni isaa isatti yeroo hunda ta'uu barbaaddudha mul'ati sun. Mul'ata sana lafa kaa'uudha jalqaba. Investeera ta'uudhaan mul'anni kee. Bizinesmaanii ta'uudhaan mul'anni kee. Yookaan immoo rakkataa gargaaruudhaan mul'ati kee. Yookaan immoo cheerchii deeggaruudhaan. Masgiida ijaaruudhaan. Yookaan immoo bataskaana ijaaruudhaan. Abbaa fedhe mul'ata bar keessa kee waan jiru waan si gammachiisu sana gootaam. Sana gochuuf garuu waatu sirka jiraachuu qaba. Waatu sirka jiraachuu qaba. Harka duwwaa mul'anni milkaa'u. By the way, qarshiin mul'ata hin fidu baraa. Mul'atatu qarshii fida. Kana beekuu danda'u nurra jira. Addunyaa akkamii keessa jirra? Addunyaa dhalli namaa maashiniidhaan bakka bu'u keessa akka geenye hin dagatinaa jiran. Amma biyyoota guddatan keessatti opereeshinii hojjetee dhibee keessa namaatii baasee gataa kan jiru qaama hodhee bakkatti deebisaa kan jiru artificial intelligenceedha. AIdha baraa. Yookaan immoo sammuu namtolchee jechuudha. Yoo isin ajajjan hin hojjeta kana muri yoo jettan hin mura kana baasi yoo jettan hin baasa hunda isaa hojjeta. Har'a Amaazonii dhaabbata guddaa addunyaa kanaatti quba qabdu jedhee yaada. Amaazonii humna namaa persentii guddaadhaan hir'iseera. Maaliin bakka buufatte? AIdhaan bakka buufate. Bara akkasii keessa teessee ani mul'atan qabu jettee teessa yoo ta'e baddeetta. Maaliif gaafa ta'e tokko bakka tamma jirtu AI qabachuuf jira dhufee sittan himan. Warri baankii jirtanii warri baankii keessa hojjettan waggaa 2 yookaan 3 hanga waggaa 10 keessatti yoo xiqqaate hojjettoonni baankiidhaa 20,000tti lakkaa'aman ari'amuuf deemu. Mul'atan argee dubbadha miti waan adeemaa jirutu jira malee. Maaliif amma ATM'dhaan bakka bu'ee bar namni gadhaa baafatee deema maal isa gashee ATM baay'isanii kaa'u inni sun maashiniidha. Namni hoddaarra taa'ee nama gargaaru hin qabne immoo maal hojjetachi keessaa miindaa isaa ji'a 3 kennameefii geggeeffamaa jechuudha. Kana booda nama dhaqee maashinii birrii keessa galchuu yeroo rakkoon maashinii mudatu nama teekniika sana sirreessu kana qofatu barbaachisaa jechuudha. Kana achi immoo nama kaampaanii sana manaaji godhu.
Fedha isaan egaa waan akka qoosaa dubbachuu danda'a kun waan isin fuuldura keessatti arguuf deemtanidha. Dookteeronni baay'een maashiniidhaan bakka bu'uudhaaf deemu. Maaliif maashiniin yookaan AI'n sa'aatii 24 hojjeta. Namni immoo sa'aatii 8 hojjeta. Itti rakkateetu abbaan qabeenyaa miliyoona baasee AI sana bita malee maaltu sa'aatii 8tiif nama qaxaree isa rakkise. Kunu nama dogoggora meeqa hojjetu. Kanaafuu bara akkasii kana keessatti mul'atan qabduu re'ati waan hojjettu hin qabdu garatti sochootu hin qabdu bakka amma jirtu yoo baate karaan biraan jiru. Baran kitaaba koo sana barreessu ani ofuma koorraan ka'e. Qaxaramee maatii koo gargaaruu dadhabeen isaaniyyuu akkana gargaaran gaafadhe. Kaleessa gaafan digiriidhaan eebbifamee iddoo dhiitaa ba'u gammachuudhaan jechuudha. Gaafan dhaqee bakka hojii sana galu liqiidhaan jireenya jalqabee jechuudha. Kanaafuu karaan biraan jiraawoo jedheen gaaffii of gaafadhe. Karaan irra jiru sirrii miti. Karaan irra jiru sirrii miti waan ta'eef karaan biraan jiru. Karaan irratti milkaa'u hin jiru gaaffii jedhuun keessan galee jechuudha. Karaan biraan jiru karaa tammarra jirtu sanaan ala. Maaliif bizinesmaaniin taatu ati? Maaliif qabeenya guddaa tokko sochoosuu hin dandeessu ati? Mul'ata qabda taanaan qarshii mul'ata duuba jira. Sittan himan. Waa'ee qarshii yaadin. Mana kana keessatti hojjettee milkaa'uudhaaf amma qarshiin si barbaachisu waan si barbaachisu sitti muufan jedha. Namatu si barbaachisa. Inni tokkoffaan kana utubaan inni tokkoffaan kana utubaan inni lammaffaani utubaan hojii kanaa inni lammaffaani kaapitaala kee adda baasuudha. Maali kaapitaalli kee? Kaapitaala hagamii qabda? Amma yeroon kana dubbadhe qalbii keessanitti kan dhufu waa'ee akkaawuntii baankii keessanii ta'uu danda'a. Birrii meeqan qabaanii jettanii sana yaaduu dandeessu. Garuu isa miti dubbiin. Hojii neetwoorkii keessatti neetwoorkii maarkeetingii kan jennu kun karaa sadii hojjetama. Inni jalqabaa inni duraa siisteema hojjechuudha. Inni biraa immoo waanuma xixiqqoo tarii waan bitanii dabarsanii gurguran yoo jiraate wanti fuudhanii bu'aa argatan yoo jiraate hojjechuun hin danda'ama. Karaan kan biraa immoo beeksisa hojjechuudha. Karaa kana sadaniin kan hojjetamu. Keessumatti beeksisaa fi neetwoorkiin wal hidhatee jira. Akka jechuun inni ati mi'a jiru kana naa beeksisi mi'i koo gabaarra gaafa naa oolu ani immoo siin kaffalaa abbaan qabeenyaa sun. Naa beeksisiin akkam akkas ani liinkiin sii kenna. Liinkii sanaan naa beeksisi yookaan ID'n sii kenna ID sanaan naa beeksisi. ID kee jalatti gaafa daataan walitti qabamu daataan walitti qabame sun tiraansaakshinii raawwatamu immoo ani koomishiniin sii kennaa siin jedha. Kanaafuu amma qarshii osoo hin taane maaltu si barbaachisaa? Namati wajjin hojjettutu si barbaachisaa jechuudha. Dhimma garee ijaaruuti. Dhimma sooshaal neetwoorkii biildi gochuuti. Kanaafuu kaapitaalli kee maali jechuudha? Qarshiidha. Nama. Yeroodha. Kun hundi jira garuu hundaa ol wanti baay'ee si barbaachisu namadha. Nama si barbaachisa. Namoota sana joot godhi barreessi. Haftee Adaamaa jirti bilbilli ishee kanaa. Mooliin Beeljeemiin jirti bilbilli ishee kanaa. Warqeen Finfinnee jirti bilbilli ishee kanaa. Meeriin Dubaayin jirti bilbilli ishee kanaa. Furtuun Naqamtee jirti bilbilli ishee kanaa. Toltuun Walisoo jirti bilbilli ishee kanaa. Daraartuun Adaamaa jirti bilbilli ishee kanaa. Hunda barreeffadheera. Maaliif jarri kun anaaf maal jechuudha? Garee kiyyadha. Warra mul'ata koo milkeessanidha jedhee namana jechuudha. Amma maal godheera? Namoota hedduu ani qabu keessaa jara kana barreesseera. Eessarraan barreessaa jira? Bilbila koorraan barreessaa jira. Jara ani naman qabu warri jettan namni harka keessanirra jira. Har'a lafa isin nama argattan isinitti agarsiisa. Kontaaktii keessan keessa yoo xinnaate nama 250 qabdu. TikTokii keessan irraa yoo xinnaate nama 1000 qabdu. Facebookii keessan irraa yoo xinnaate nama 500 qabdu. Telegiraamii keessan irraa yoo xinnaate nama 200 qabdu. WhatsAppii keessan irraa yoo xinnaate namoota 300 qabdu. Isin sooressaadhaam namni harka keessan irra guutee jira bar. Ani naman qabu jechuun dandeessu adaadaa kee durbii kee obboleessa kee obboleettii kee obboleessaadha warraa kee obboleessa abbaa warraa kee
obboleettii haadha warraa kee obboleettii abbaa warraa keetu si bira jira. Naannoo kee jira. Isaanumaa wajjin jalqabi. Chaalenjii qabaa eeyyee hojiin chaalenjii hin qabne hin jiru. Kanaaf ati nama of hirkatti baatteetu an nama hin qabu ofiin jedhaa jirtaa jechuudha. Qalbiin namaa kan yaadee arrabi dubbataa, kan arrabi dubbate immoo gochatti jijjiiramaa bara. Kanaaf waan gaarii ofirratti dubbadhu ati nama qabdaa. Amma kee namni nama qabu iyyuu hin jiru. Obbolaa kee faamii lakkaa'ime, obboleessa abbaa keetii faamii lakkaa'ime nama meeqa akka inni godhate, durbiiwwan kee faa lakkaa'ime. Hiriyoota wajjin nyaattee dhuddu kan biiroo tokko keessa hojjettan immoo lakkaa'i. Kana hunda kontaaktii isaanii qabda. Keessumaa reesenti kontaaktii kee ilaalime warra yeroo hunda walii bilbiltan isaanii wajjin hojjedhu. Isaanii wajjin hojjedhu. Isaanii wajjin hojjechuudhaaf amma identify gochaa jirtaa jechuudha. Yoo sii danda'ama ta'e maqaa isaanii, bilbila isaanii, bakka isaan jiran, biyya isaanii jechuudha. Yoo dandeessan amala isaaniitti dabalaa. Amala ishee beekta taanaan barreessi. Maaliif hojii kana hojjechuudhaaf amalli nama sanaa mijataadha kan jedhu akkati jaaji gootu si godha. Garuu yeroo tokko tokko abaluun hojjetu kan nuyi jennu yoo yeroon hojjetu argina waan ta'eef nuyi afeeruudha hojiin keenya. Afeeruudha. Ama maal goote jechuudha yaadaan qabde jara kana. Predict goote jechuudha. Yaadaan qabde. Galmeeffattee jirtaa. Namoota 500 keessaa namoota 50 barreeffatte waraqaa kee irratti. Isaan sana dura isaaniin afeeruu sirra jira. Lammaffaan kaapitaala keessan adda baasuudha isiniin jedheera. Kaapitaalli keessan namadha malee qarshii miti asitti. Waa'ee yeroo waa'ee maaliitti deebina. Namni baay'ee isin barbaachisa. Kaapitaalli keessan nama yeroodha. Maallaqis jira. Maaliif daataan qabdan taanaan asirran jirtan nan beeka. Maallaqin barbaachisa. Haa ta'u malee maallaqaan addanaa waa bittee waa gurgurta miti. Karaatirrachi dhuftu maallaqin numa si fayyada. Numa si barbaachisa. Namni garuu daandii milkaa'ina keessa guddaadha. Ayyee. Namoota kana egaa walitti qabattanii inni arfaffaan inni sadaffaan kaapitaala kee hojiitti galchii jedha. Akkana jechuun namoota sana afeeriidha. Afeeruudha. Fakkeenyaaf ijoollee kana tartiibaan barreeffattee hiriyoota keeti. Ganamuma tokko kaateetti bilbiltee hojii akkasii tokko jira kottaa hojii galaa jettee kan barsiiftu kan itti himtu yoo ta'e sin dhaga'an. Maaliif haaraa dhakaa isaaniitti. Dursa yeroo turtii waliin qabdan adda baafadhu. Yeroo hunda wal bira jirtu taanaan dhugaadha. Garuu walirraa fagaattaniitti yoo ta'e of barsiisuu qabda, of yaadachiisuu qabda. Ana baluudha. Na dagattee bilbila koon qabdu jettee jalqaba hariiroo uumuu qabda nama sanaa wajjin. Hariiroon kee jabaachuu qaba. Jaalalli kee jabaachuutu irra jira. Maaliif nama sana dhabdeennaan garee guddaa tokko dhabde. Garee guddaa tokko dhabdeennaan immoo koomishinii karaa sana sii dhufu dhabde waan ta'eef. Anaa nama rabsu dhageessanii beektu. Keessumaa ijoollee baay'ee namoota baay'ee feesbuukii irraan fidan. Feesbuukii irraa warra na ciranii nagarree akka fedhan na arrabsan nama waa jedhee hin beeku. Calluman jedha. Maaliif warri na arrabsan kun bor dhufanii anaa wajjin hojjechuu danda'u. Kanaaf garaan koo ammayyuu isaan jaallata. Isuma dhugaa isa kanaan miti kana reefu waggaa lama hin guunne kanan jalqabe. Sanuma durayyuu akkasii jechuudha. Kanaafuu nama sana jaalalaan ofitti qabuu sirra jira. Nama si jibbeen jibbinati jaalladhu. Maaliif gaaf tokko dhugaan isaaf gaafa galu gara kee dhufa waan ta'eef. Amansiisuuf ragaa qabaadhu rakkoo hin qabu. Waliin haasa'i. Waliin haasa'i. Booda garuu maaltu jira sitti fakkaate? Namni sun si mormuu danda'a. Ammallee stiil ati dhiifama godhiif. Maaliif jechuun si mormee har'a jechuun borii namichi sun hin bade jechuun miti. Bor immoo si wajjin jira gaafa dhugaan galuuf. Akkuma sila isiniin jedhe immoo hojiin neetwoorkiidha. Haaraadha biyya kanatti. Kanaaf namni sodaata. Maal akkamittan nama wajjin hojjedhee birrii argadhaa jedhee yaada jechuudha. Kufaatii abbootii qabeenyaa keenyaa inni guddaan maal ijoollee? Nama wajjin hin hojjetan qophaa fiigu. Gaafa kufan akkan kaanetti lafa dha'u jechaadha. Utuu neetwoorkii qabaatanii garuu hin jabaatu turan. Barumsa kanan qaban waan ta'eef rakkinni guddaan. Kanaaf namni kaleessa buna gurguru, buna fe'u gaafa biraa utuu inni keeshaa qabu argita. Kufaatii hamaa keessa galee.
Kanaaf hiriyoota keessan ofitti qabi sirriitti dura inti maal gootaa hariiroo uumta isaanii wajjin. Kana booda dadhabina isaanii barbaadda. Fakkeenyaaf akkam hojiin itti gaafatta. Abboo hojii maaliitu jiraanii? Hojii maaliin qaba jettee miindaan tokko mataana dhukkubsiteetti hin dhuftiin dhumtii siin jedha. Argitee dadhabbii isaa argatteetta ammati. Dursaa naannuma kee warra jiran irratti hojjedhu. Isaaniin ofitti qabi. Amma dadhabina isaa argatteetta. Namichi maal barbaada? Galii barbaada bara. Hojiin xiqqoon tokko immoo na bira jirti dhuftee hojjettaaree hayyeettee si dhumee bakka fixattee amati namicha. Amma liinkii ittiin nama afeeran qofa ergitaaf. Yeroon liinkii sanaan galu galmee hunda xumurtee fi ibsa kennitaaf. Inni kun isa arfaffaadha ibsa kennu. Hojiitti nama sana waamte kanatti ibsa laattaaf. Koyinii kanatu pooyintiitti jijjiirama. Pooyintii kanatu immoo qarshii ta'a. Waanuma xiqqoodha wanti argattu garuu mee yaalii. Dhugaan jiru garuu namni amma hojjete argatas keessa. Doolaara 1,000 argachuu danda'a. Doolaara 100 argachuu danda'a. Doolaara 11 argachuu danda'a. Hin beeknu. Namoonni baay'een gaaffii akkasii na gaafatu amma gaafa na afeeru. Meeqan immoo argadha ji'atteedha na gaafatu. Maalirraa madde kun? Aktiiviin kaamiidha nuyi wanti nu beennu jarana paasiiviin kaamii kana quban qabnu. Bulee waan nu dhufu osoo hin taane waan irra hojjennee irra argannudha. Yoo baay'atte guyyaa 30 turte hankeenya. Gaafa guyyaa 30 saalerii fudhanna. Waa'ee miindaati kan nuyi yaannu. Ji'atti meeqan argadhaa miti. 10 argatta yoo siin jedhe maa 10 argatta maa 20 arganne ji'atti. 100 argatta yoo siin jedhe maa 200 arganne ji'atti. Maaf hin arganne? Amma dandeessu amma hojjettudha kanatti argattu. Malee qaxaramtee miti as keessatti jechuudha. Wanti ati hojjettu sa'a 24 keessatti sii gala. Isa sa'a 24 keessatti sii gale sa'a 24 keessatti baafachuu dandeessa sii guuteennaan. Sii galee wanti guddaan ammamaa inni inkaamii ati argattu sun yeroo kamittiyyuu kan danqaa hin qabne withdraw godhachuu dandeessu ta'uusaa qofa mirkaneeffachuudha. Sana immoo ibsa laattaaf ilaa gaafa withdraw gootu asiin baatee asiin ibsa asiin baankiitti baafattaa akkana gochuu dandeessa jettee itti agarsiifta. Waan hin jirre itti himin waan jiru itti himi. Waan jiru dhugaan dhufee argutti himi. Ibsa laattee jechuudha. Amma ibsa laattee kana hunda galmeessitee namichi sun halkan sana guutuu yookaan dubartiin sun waa'ee bizineesii kanaa yaadaa bulti. Kanaaf ganama kaatee riyaa ishee tokkoon yookaan fira gwaaddanyaa isaa tokkotti dhaqee dubbata bizineesii tokkoon jalqabe akkas jedhee. Ibsa sirraa dhaga'e sanatti hima wayyatiin badde kaa'edhuun yoo kunoon waggaa 5 dura sanitti nyaatame reefuu seen ta'edha. Maal akkam nama nyaata jarri nama nyaata kunoo waggaa 5 irraa iyyuu birrii 300 nyaatame rakkina haasa'u jalqaba. Pilaatfoormiin kun immoo waggaa 5 irraa hin jiru. Waggaa 4 erga hundeeffame. Sakamiin irra jiraate waan sobaatti manii mata joonjessu gurbaa kana yookaan intala kana. Kanaafi amma dafiitii aappii sanayyuu bilbila keerraa balleessi akkana godhii jedhanii waan negeetiivii hedduutti taasisuu danda'u. Ati ibsa kenniteettaaf gammadee hojii eegaleera garuu gaafa inni gabbayaa sa'u mataa isaa joonjessaniiru nama kana. Inni shanaffaa inni hordoffii gootaa jechuudha. Biraan haftu nama sana. Hin bilbiltaaf sa'aatii 24 keessatti nagaa keedha akkam hojiin maalirra jirta maal yaabde abjuun akkami itti dhiiroti jettu abjuu maali na gaafatta baloo maali na gashiteeti dhatteenno nama nyaata jedhanii jedhe sitti immoo jalqaba. Maaltu si nyaataa jedhe gaafata maal waggaa 5 irraa iyyuu abalufaatti nyaatamanii abalufaa achi akkana ta'anii abalufaa akkana ta'anii akkasii eeyyee no mina dhaggeeffadhu egaa siifan himaa na dhaggeeffadhu jettee tokko lamaan gadi fuutee itti muu jalqabdaa jechuudha. Tokko lamaan gadi fuutee itti muu jalqabda. Inni jarri akkana godhan inni nyaataminni siin jedhu hattoota kadhaqee bu'ee. Kanammoo ana bira ragaa guutuu sitti himee jira. Yoo hojjette nu margattaas keessaa wanti si'aatu hin jiru, qarshiin ati kaffaltu hin jiru, qarshii kaffaliiti birrii kana baafadhu wanti siin jedhamu hin jiru. Kanarratti xiyyeeffannoodhaan yoo hojjette bu'aa argatteettee waan jarri summiitti naqan sana immoo keessaa dhangalaafta jechuudha. Maal gootee? Ordoffii gootee. Ordoffii gochuu dadhabuun hojiin keenya akka inni miidhamu godha yeroo baay'ee. Kanaafin ani ijoollee liinkiin ergaa fi gaaffii yoo qaban akka gaafatan nan godhaa. Dhugaa meesejii man barreessaa oolanti argitaniitu warri
WhatsApp na dubbistan quba qabdu. Guyyaa guyyaadhaan namoota gargaaraan oolaa jechuudha. Hordoffiidhaa sun jechuudha. Amma hordoffii gootee jirta. Hordoffii gootee isa shanaffaadha kuni nama sana gara hojiitti deebisteetta. Amma immoo gorsuu si gaafata. Koochi goota. Ni gorsita. Akkana godhii leenjii yeroo akkasii fudhadhu. Hojii kee akkanatti mijeeffadhu. Daataan kee akkasii jalaa hin dhumneef akkasitti hojjedhu. Gorsa barbaada ijoollee hojiin kun dhugaa isinitti himu. Nama akkasitti afeerii, nama afeerte immoo akkasitti daandiirra buusii jettee nama gorsuutu sirra jira. Koochi gochuu sirra jira jechuudha. Kun utubaa isa meeqaffaadha? Isa ja'affaadha. Inni torbaffaan guutummaan guututti nama sana leenjisuudha. Amma asitti waa'ee Poppo-Life irratti maaliin barsiisanii? Waa'ee pilaatfoormii kanaan barsiisaa. Ga'ee hojii namootaas keessa jiruun barsiisaa. Waa'ee koinii poointii maaloo sana jechuudha. Maal akkamitti sana argachuu danda'u? Inni sadaffaan akkatti nama afeeran barsiifnaa. Nama afeeruu kana calluma jettee invite gochuu qofaadhaan miti bu'aan ati argattu. Inviteeshinii duuba hojii ati hojjettu baay'ee jira waan ta'eef waan hojjetamu sana sirriitti barachuu qabdaa. Inni arfaffaan immoo siistema ijaaruudha. Siistema ijaaruun mata duree guddaa sadii qaba. Inni tokkoffaan nama afeeruu irraa kaasee hanga galmeedhaa fi waan barbaachisu nama sana deeggaruutti amma hoostii gochuutti. Inni lammaffaan sadarkaa ofii guddisanii koomishinii argamullee akka gaarii argachuu amma danda'anitti waa'ee sadarkaa guddisuun asuma keessa ejentii ta'e nama hojjetuuf. Inni sadaffaan isaan amma barsiisaa jiru utubaalee neetworkii ijaaruuf nu fayyadan kan jedhu kana. Waa'ee kanaa leenjii akka inni fudhatu goota. Inni torbaffaan egaa leenjisuudha. Egaa asitti xiqqoo nami keenya leenjiin jaallatu maaliif akka ta'e hin beeku. Nama baay'ee nafeera garuu leenjiinaan dhufan. Liinkii nan ergaa fi viidiyoo nan ergaa fi tokkoyyuu asiin hin ba'an. Maaluma takka akkas isaan godhe hin beeku. Amma gatii kaffaltan qabdu sababa leenjii ana dhuftaniif. Jechuun birrii kaffaltanii qarshiidhaan dhuftanii leenjifamaa jirtu moo tola? Kana beekuudha. Inumaayyuu asii koinii keessa walitti qabachaa jirtu baay'een keessan. Egaa koinii kee walitti qabachaa barumsa iyyuu baratte ammatti waan ta'e koiniin kun immoo birriidha borbar. Bor birriidha har'a ta'uu dhiisuu danda'a. Bor garuu walitti qabamee birrii sii ta'a. Mee maaliif namni leenjii kan baqatu? Hin beeku. Isheen kun chaalenjii si gooti namni leenjifamu badaa. Garuu leenjiin kun barbaachisaa akka ta'e itti himte kan leenjii fudhatu goota. Kun isa torbaffaadha. Inni saddeettaffaan waanuma hojjette kana deebi'ee akka inni hojjetu koppii akka inni godhu goota. Of baay'isuu jedhama kun immoo. Of baay'isuu jechuudha. Namni kun waanuma hojjette ejentii ta'e innis adeemsumati keessa isa dabarsite kana deebisee warra kaan keessa akka dabarsu goota. Akka kanatti nama 5 seeraan akka kanatti yoo barsiiftee leenjiftee ejentii isaan taasiftee isaan immoo torban tokko keessatti nama 25 dabalanii sii fidu. Waliin keessan nama 31 taatanii dura nama 6 wajjin duuba namni 25 dabalame. Namni 25 kunis leenjii fudhatee bifuma kanaan namoota 5 yoo afeere nama 125 ta'a. Nama 125tti 31 yoo dabaltee 156 ta'a. Amma immoo namni 125 dhufe kun kallattiidhaan yoo leenjii fudhatee akkuma kana hojjete innis nama 5 dabalaa. Nama 5 si'a 125 yoo baay'istan meeqa ta'a? Akkasiin neetworkiin keessan jabaachaa deema. Kanaafuu as keessatti dhimma neetworkii ijaaruuti malee dhimma ta'anii koinii walitti qabuu miti. Ji'a 6 ol fixeeran ergan koinii deemee walitti fudhatan kana fudhadhe. Yaadadhuyyuu hojii biraan qabanan hojjedha. Kana funaanuun gadheedha jechuu koo miti. Garuu ani yeroon fireworkii fa'aa duukaa deemee fudhadhuun qabu. Amma fakkeenyaaf VIP qaban ture tibba darbe. VIP dhaan utuun fireworkii duukaa deemee koinii baay'ee walitti qaba garuu yeroon arganne. Sababni isaa hojiin kan kiyya siisteema irratti hojjechuudha. Nama nafeeraa namoota sanan barsiisaa. Salphaa isinitti hin fakkaatiin guyyaa kana nama galmeessuu nama mulfaata akka inni ta'e. Nama galmeessee immoo namoota sana bakka leenjii fiduun leenjii sa'aatii jedhame sanatti dhufee kennuun amma isaan leenjii qaqqaban itti deeggarsa gochuu fi waa hedduurran oolaa jechuudha. Akka kanaan ani nama 10 guyyaatti yoo nafeere sababa namoonni sun galmaaniif iyyuu koinii 2,000 argadha. Achi yeroo isaan tiriijer boksii isaanii xumuran koinii 500 yeroo 10 argadha. Koinii 5,000 5,000 500 yeroo 10 yaa 2,000 7,000 galchee jechuudhaan.
Kanaafi fireworkii yoo duukaa yoon deeme garee ijaaruu naan ta'u. Amma coinii koos argachaa garees ijaaraa. Dhugaa torban tokko keessatti yeroon itti miliyoona tokko coinii miliyoona tokko fa'aa argadhu jira. Afeeraa dhumarraa kan biraa dhiisaati. Kanaafi hojiidha kunis afeeraan mataan isaa hojiidha gama tokkoon. Egaa ani hin beeku nama hin qabu warri jettan akka qabdan argitaniittu jedhee yaada. Kanaa oli waan hin jedhu kabiraa waan hin qabun se'u walumaa gala pilaatfoormii ana keessatti siistema ijaaruutu koomishinii guddaa fida. Isin immoo akka carraa ta'ee kunoo siistema argattanii siistemni maal akka ta'e hubattanii siistema ijaaruuf dhiisuunis amma filannoo keessani. Filannoo keessani. Baay'ee as keessaa boozii hin qabdan. Eenyudhaan warqeedhaan maaf hin hojjenne, meeriidhaan maaf dhufteen hojjenne, furtuudhaan maaf dhuftee seenteen hojjenne jedhee namni gaaffii gaafatu hin jiru. Galataadhaan ati maaf hin seenne, dabalati maaf hin seenne namni siin jedhu hin jiru. Maaliif jennaan ati ofuma kee irratti hoogganaadha. Qalbii keetu si hooggana malee nama miti kan si hooggana. Bizinesichi akkasi. Abaluu nama ajaju. Si barsiisuun dirqama kiyyaa garuu sin ajaju yoo feete hojjettaa yoo si hin mijanne sinuma dhiistaa jechuudha. Kanaafin hojichi kan keetii waa'ee mul'ata keetii kana taasiftu waa'ee nama biraa miti. Fedhasaa gargaaruuf hin dhufin. Kan na gargaaru waaqa waan ta'eef ani nan hojjedha of nan gargaara waan ani hin dandeenye immoo waaqan na gargaara. Ana gargaaruuf miti ati ofuma kee gargaaruuf dhufta ani immoo si gargaaraan jira ikkoosiistemii qabna wal barsiifna jechuudha wal gorsina. Siisteman amma isiniin jedhu keessatti hojjenna garuu fedhasaa dhannee gargaarra jettanii manaa baatanii hin dhufina ofuma keessan gargaaruuf kan dhuftan kanaaf I'm not your boss jechaan jira jechuudha. Ani hoogganaa keessan miti yookaan immoo ajajaa keessan miti ani. Isinii galee direct isin gochaan jiru. Isin barsiisaan jiru karaa isinitti agarsiisaa jira malee. Hojjechuun kana yoo ta'an keessanii jechuudha. Kana fakkaataa. Barnoota isinirraa nuu kennatinirraa yoon qoodu gara gaaffii keetti sun darbini. Tole. Barnoonni isin nuu kennatin baay'ee waan hedduu irraa baradhee jira. Akkasumallee sooshaal miidiyaa. Namni baay'een hojii onlaayinii kana hojjechuudhaaf ni karoorsa. Garuu hojii onlaayinii dhugaa waan dhabuuf iskaamii fi sobduu waan itti baay'attuu fi akka itti hojjetu dhabee rakkata. Kanaaf irraa hojii onlaayinii tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Hojiin kun dhugaadha. Gara dhumaa irratti ragaa guutuu isinitti agarsiisa. Hojjettanii jennaan dhumarraa qarshii keessaa baafachuun salphaadha. Akkamitti akka galmooftanii fi akkamitti hojii kanatti milkaa'uu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Hojii kana hojjechuu warri barbaadan kallattiidhaan na hordofaa. Jalqaba irratti gara Play Store keessanii deemtu. Bakka search gootanii waa barreessuu dandeessanitti waan inni amma barreessu kana barreeffattu. Waan inni amma barreessu kana barreeffattu. Pop Life jettanii barreeffattu. Pop Life jettanii gaa barreessitan Pop Life in Itoophiyaa kan jedhu isinii fida. Isa sana gadi buufattu yoo in Itoophiyaa kan jedhu hin dhumne ta'es calliftanii Pop Life irratti search gootu jechuudha. Kana booda install gootu. Amma dhibbantaa 97 irra ga'eera. Dhibba yeroo ta'u install godhee xumureera jechuudha. Open kan jettu kanatti buutu. Open kan jettu kanatti buutu. Notification turn on godhee jedha yoo barbaadan X gootu akaawuntii adda addaa fakkeenyaaf Facebookiidhaan login godhi jedha. Googleidhaan login godhi jedha. Login with Google. Googleidhaan login goona. Accept goona. Emailii keenya gadi tarreessa 2 3 4 5 qabna yoo ta'e amma sana gadi tarreessa. Tolaa kan jedhuun hin banuu barbaada. Tolaa kan jedhuun hin banuu barbaada. Tolaa irratti hin bu'aa jechuudha. Tolaa irratti yeroo bu'u maal jedhaa? By continuing, Google will share your name, email address in the profile picture with Pop Life jedhee isinii fida. Agree and sharing godha. Amma profile picture asumaan filadha. Ittaansee profile picture kun erga galee booda maqaa naa kaa'eeraniyyuu bara dhalootaa kana miti yoo ta'e bara dhalootaa nan jijjiira.
bara dhalootaa nan jijjiira. Fakkeenyaaf bara dhaloota koo 2002 yoo ta'e yookaan immoo 2001 yoo ta'e 2001 ji'a lammaffaa guyyaa 12ffaa jedhee konfirmii godha. Konfirmii ergan godhee booda Itoophiyaa naa fidee jira. Fiimeeliidha moo meeliidha kan jedhu amma fakkeenyaaf fiimeeliidhaan haa galchu. Fiimeelii fakkeenyaaf fiimeel ergan jedhee booda gajallaa kanatti kunoo interzee inviter ID jedha. Inviter ID galcheedha. 45 96 45 96 98 39 ID koo gashitu. ID koo gashitu. ID kana gashuun kan isin barbaachise immaa inni anatu isin qajeelcha waan ta'eef asumaan kallattiidhaan follow akkana gootaniif. Follow nan gootan yoo ta'e tarii iddoo biraa dhattanii rakkachuu dandeessu waan ta'eef kallattiidhaan follow na gochuuf ID koo galchitu sana booda submit gootu jechuudha. Isa booda login hedheetu login coinii 100 siin jedha receive goota kunoo ishee kana jechuudha. Receive goota confirm goota coinii fudhachuu jalqabdeetta jechuudha. Ammuma gara goodaa kanatti aayikanoota 5 argitu. Aayikanoonni kunneen baay'ee isin fayyadu waan ta'eef sirriitti hordofuu qabdanii. Halluu diimaan profaayilii keessan irratti mul'ata. Kana jechuun maal jedhaa? Your profile currently is 60% completed jedheeti polish up and making friends easier jedha. Waan xumuriin jirtu xumurii jechuu isaati waan ta'eef iddoo sana gadi tuttu. Iddoo qa'ii sana yeroo gadi tuttanii suura keessan isinii fidaa, maqaa keessan isinii fidaa, maqaa keessan gajjallaa maaltu jira? Self introduction kan jedhu jira laasa kana. Self introduction kan jedhu kana jira. Self introduction keessa galtu worker jettanii barreessuu dandeessu yoo barbaaddan. Yoo barbaaddan worker jettu, yoo barbaaddan cleaver jettu, yoo barbaaddan agent jettu. Save jettu. Save. Amma self introduction barreessitaniittu jechuudha. Workeridha. Hojiin hojjedha jechuudha. Inni itti aanu taagiidha. Kunoolaa taagii kan jettu kana. Taagii kan jettu kana filachuu qabdu. Taagii kanatti buutu. Yoo barbaaddan hunda isaa filachuu dandeessu, yoo barbaaddan immoo tokko qofa filattanii fakkeenyaaf occupationiin kiyya teacheridha. Barsiisaadha miti. Isuma filadhee save yoon godhee xumurameera. Yeroo isin amma gara profaayilii keessanitti deebitan qa'iin sun hin jiru jechuudha. Halluun diimaan sun hin jiru jechuudha. Erga kana xumurtanii booda hojii lamatti isin hafa ammallee. Hojii lamatti isin hafa. Jalqabarratti maal gootu? My agency kan jedhu. My agency keessa seentanii ID koo barreeffachuu keessan check gootu. ID kiyya barreeffadhaa asitti. 45 96 98 39 jettanii yeroo isin barreessitan maqaa koo isinii fidaa. Gajjallaa please enter agent's ID kan jedhu jira. Isatti yeroo isin buutan reminder isinii fidaa. Confirm gootu. Congratulations kan jedhu argitu. Aziroo geessan iftanii keessaa baatu. Amma immoo AOT galtu. AOT kan jettu kana galtu. AOT kana yeroo galtan waan lama isinitti agarsiisa. Akkuma sagarasii keessatti ilaaltan waan lama argitu. Ni jalqabaa face authenticationidha. Face authenticationin kun isa duraarraa jijjiirameera. Argitanii takkaadhumaan bakka kana fidaa. Start certificate kan jettu kanatti yeroo isin buutan kaameraa isinii banaa. As keessa kunoo kana keessa fuula keessan galchuudha. Sekeendii 8tti fudhata. Kana keessa fuula keessan galchitu. Face authentication kennummaa barbaachisee abbaan qabeenyummaa yookaan real person ta'uun kee kan ittiin beekamu. Nama sirrii ta'uun kee. Rehobotiidhaaf hin kaffalu pilaatfoormiin yoo real personii miti ta'ee face authentication kennuu hin danda'u. Kanaaf jechuudha. Kun kan inni maal jedhu jechuudha. Inni biraa bilbila keessan baay'een dibootu. Isa booda xumurameera sun jechaadha. Nama ofii koo kana dura face authentication kenneera waan ta'eef hin danda'u. Ammoo bilbilaan galchaa. Bilbila yeroon galchu immoo bilbila koo galcheen baay'een deefoon kan jedhu sana keessatti nekesteedha. Asitti sirriitti hubachuu kan isin qabdan.
next yeroo isin jettan suura cittuu wayiiti isinitti dhufaa. Suura cittuu sana karaa gadiirraanii drag kan jettu kana qabdanii yeroo isin harkiftan suurri sun hin sochooti. Isheen sochooti ishee qabdanii harkiftu. Amma quba keessaniin ishee qabdanii garanatti yeroo isin harkiftan suurri cittuu sun dhaxxee bakka isheen galuun irra jiru sana dhaxxanii duuchitu jechuudha qaawwa sana. Yeroo kana successful kan jedhu isinii dhufaa. Successful isiniin jedha. Kooddiin gara WhatsApp keessanii deema. Kunoo kooddiin naa dhufeera. Isan galcha fakkeenyaaf. Isa booda next jedha. Amma lachan saayyuu xumurameera jechuudha. Inni olii immoo utuu xumurameera ta'e certified jedha bakka sanatti inni xumurameera. Amma yeroo isin addana dhuftanii setting keessa yeroo isin galtan accounting keessan security isaa maal ta'ee jira medium ta'ee jira. Inni kun high ta'utu irra jira. Kanaafuu email keessan itti dabaltu. Email keessa yeroo itti dabaltan akkuma sana suura cittuutti isinii dhufaa. Suura cittuutti isinii dhufaa. Isa booda suura cittuu sana sirreessitanii kooddiin isinii dhufaa sana galchitu jechaadha. Amma garuu kanan isin agarsiisu akkamitti gara mana koo akka seentan akkamitti gara bakka ani jiru paartii kiyyarraa akka seentanii isinitti agarsiisa. Bakka isinitti leenjii fudhattantu jira. Bakka leenjii keessanii sana sirriitti hubachuudhaaf ishee tokkoffaa kana yookaan ishee lammaffaa kana tuttuu paartii kan jettutti isin geessiti. Paartii kiyya seenuudha isin kan isin barbaadda waan ta'eef jalqaba irra keessaa bakka itti seerchi gochuu dandeessantu kunoo isin jiraddana. Seerchi gochuudhaaf jalqaba isa gadii kana erga tuttanii booda bakka seerchii kana tuttu gubbaarraa lafatti waa barreessan isinii fida. ID koo barreessitu 45 96 98 39 jettanii barreessitu jechuudha. Gara gadii kana dhuftanii seerchi gootu. Erga seerchi gootanii booda maqaa kooti isinii dhufa. Maqaa koo argitanii maqaa kooti isinii dhufa. Kun profaayilii kiyyadha. Profaayilii kana gadi tuttu. Profaayilii kana yeroo gadi tuttanii sadarkaan irra jiru maal akkan hojjedhu isinii fida jechuudha. Gara gadii kana following kan jettu kana argitu following kana tuttuu jechuudha. Follow na gootanii amma egaa follow erga na gootanii na argachuun salphaadha baay'ee. Na argachuun salphaadha. Gubbaarraan ishee kanaan duuba deebitu. Ishee kanaan duuba deebitu ammallee kunoo ishee kanaan duuba deebitu. Ergasii booda bakkuma silaatti buutu. Bakkuma silaa isa gadii kanatti buutu. Yeroo kana gubbaarra paartii kan jedhu jira. Paartii ittaanii following kan jedhu jira. Following argitanii following kan jedhu sana tuttuu jechuudha. Argitanii anatu jira jechuudha ma following keessan jala. Yoo na tuttan kallattiidhaan bakka paartii kiyya seentan. Yeroo isin bakka kana dhuftanii waa isinitti hima. Maal isiniin jedhaa gurraachesseetu bakka kana giiftiitu jira. Nami giiftii namaa kennaa akkasii dheedheetu jira. Giiftii sana tuqii isin jedhaa. 100 sila isinii kenneera miti isa darbadhu dheedheetinni si shaakalchiisuu fi akkamitti akkati giiftii namaa ergitu waan ta'eef itti buuta rakkina hin qabu. Itti buuta. Giiftii kennuu barteetta jechuudha amma. Giiftii kennuu fudhachuu barteetta. Amma immoo maal goota sitti fakkaatee paartii kana keessaa iddoo tokkorra teessa. Paartii kana keessaa iddoo tokkorra teessa. Teessuma duwwaa yerootti gadi tuttu alloo si gaafata. Amma kan inni kun hin seene sababni isaa waan inni qaqqabaa waliif seene garuu si maal si gaafachuu danda'a? Allocation si gaafachuu danda'a. Alloo godhii insufficientidha siin jedha yerootti qubaan gadi tuttu. Insufficient siin jedha yerootti itti buutu alloo godhi siin jedha alloo gootee seentaa jechuudha. Inni kan biraan amma koinii walitti guurrachuu jalqabdu san isinitti agarsiisuuf dhufeen. Koinii walitti guurrachuu jalqabdu san isinitti agarsiisa. Inni jalqabaa booksiin isheen kun treasure box jedhamti. Gubbaa irratti kan isinii kennamti kun kan dhuunfaa keessanitti pilaatfoormichi isinii kennudha. Treasure box jedhamti kun. Kun gadi lakkooftee gaafa isheenii shaniin gadi lakkooftii 0 gaafa isheen taatu 0 yeroo isheen taatu tuttu. Koinii isinii laatti jechuudha as keessaa. Koinii isinii laatti. Inni lammaffaa immoo firework kan jedhamu laa kunoo gajjallaa kanatti dhufee jira argitanii.
firework kana tuxxanii duukaa deemtu. Yeroo isin firework kana tuxxan mana namaatti isin geessiti as keessaa isin baaftee. Mana nama sana dhaxxanii daqiiqaa 2 teessu, daqiiqaa 2 yeroo teessaniin dhukaa'a tiniin sun amma geesseen isin agarsiisee deebi'a. Ilaa kunoo mana nama sanaa dhanne ilaala. Nama kanadha kan gadhiiseeru argitanii. Nama kanadha kan gadhiiseeru mana isaa jirra amma. Mana isaa jirra. Amma egaa namni kun coinii 50,000 vaayiraalii bitate. Kanaaf biyya isaa keessatti tokkoffaarra jira namni kun. Tokkoffaarra jira argitanii gubbaarraa nama 2,000 oltu isa hordofaa jira. Nama 2,000 oltu isa hordofaa jira. Kaan immoo kennaa kennuufi argitanii akka kanattiin namni kuni coinii 50,000 nama amma kana mana isaatti waame jechuudha. As keessa dhuftanii daqiiqaa 2 teessu daqiiqaa richiitiitu dho'a. Richiitiin dho'eera taanaan isinii gahaa keessan argattaniittu jechuudha. Kanatti aansuudhaan dubartoonni akkamitti laayifii galuu waan jedhu immoo isinittan agarsiisa. Dubartoonni keessumaa galmee xumuranii yeroo laayifii galuuf kaan akkamitti laayifii isaanii akka galuu danda'an isinitti agarsiisa. Jalqaba akkuma isinitti dubbadde aayikanoota gara gadii jirtu kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Isheen jalqabaa kun, isheen tokkoffaa kun laayifiitti geessiti. Isheen lammaffaa kun paartiitti geessiti. Isheen sadaffaa kun waa poosti gochuudha. Isheen arfaffaa kun meesejii dubbisuufi. Isheen shanaffaa kun gara piroofaayilii keessanii deemuufi. Kana sirriitti beekuun barbaachisaadha. Amma egaa dubartoonni yeroo laayifii galan hin rakkatu yeroo baay'ee waan ta'eef isaan hin agarsiisuuf jechuudha. Ilaa ishee jalqabaa kanatti bu'u. Ishee jalqabaa kanatti yeroo bu'anii gamanaa dhufteetu laayif kan jettu kun jirti addana laa argitanii asitti dhufti laayif kan jettu kun. Laayif kan jettu kun asitti dhufti. Asitti dhufti ishee diimtuu sana tuttu jechuudha. Laayif ishee jettu sana tuttu. Bakka isinitti waa barreessitan isinii fida. Isan isinitti agarsiisuuf jechuudha. Yeroo isin ishee kana tuttan isinii banamaa. Fuula keessan kaameraa keessa galchitu. Fuula keessan kaameraa keessa galchitu. Bakki kun duwwaadha kan keessan. Bakki kun duwwaadha. Bakki kun duwwaadha. Maal gootu sooloo stream jettanii barreessitu. Sooloo stream jettanii barreessitu. Sooloo stream jettanii barreessuun tamsaasa dhuunfaadha kan isin gootan waan ta'eefi argitanii amma cover fotoon keessan iddoo kana kan inni jiraatu. Suuraa ofii keessanii galchitu kana. Achi immoo isin chaatingii filattu. Chaatingii kana qubumaan tuttu jechuudha akkana gootanii. Ankoo amma chaatingii irra miti kan inni jiru make friend irraa isiniif garuu chaatingii irra kan inni ta'uu qabu. Isa booda gara gajjallaa kana go live kan jedhu jira kunuudha. Go live itti tumbuun irra teessanii ennaan callisee dhumati lakkaa malee callisee dhumasin ilaala malee viidiyoon hojjetamaa jiru jechuudha. Yeroo viidiyoo hojjettan immoo fuulli keessan sirriitti akkasitti mul'achuu qaba. Go live jettanii sa'aatii sadiif live streamii hojjettu jechuudha. Sa'aatii 3 fi viidiyoo hojjettu. Seerota isin ittiin viidiyoo hojjettanii torbatu jira. Torban isaan isinitti hima. Inni tokkoffaan fuulli keessan viidiyoo fuulduraa akka itti ka'uun qabu fuuldura taa'uu qabdu jechuudha. Fuuldura taa'uu qabdu. Jechuun fuulli keessan sirriitti mul'achuu qaba. Pirootokoolii sirrii eeggachuu qabdu. Pirootokoolii jechuun uffanni keessan sirriitti uffatamuu qaba. Harmi keessan mul'achuu hin qabu. Inni lammaffaan bilbilli keessan ol galagaleeti kan inni kaa'amuu qabu. Akkana gootanii dalga galagalchuu hin dandeessanii fuuldura akkasitti keessoo harkaan qabattanii osoo hin taane girgiddaa wayitti hirkifattanii kaa'attu. Inni sadaffaan neetwoorkii gaarii qabaachuu qabdu. Neetwoorkii baaddi kan jedhu isin irratti dhufuu hin qabu. Inni sadaffaan ifa sirrii keessa jiraachuu qabdu. Dimimmisa ta'uu hin qabu jechuudha. Fuulli keessan sirriitti mul'achuu qaba. Inni shanaffaan utuu isin viidiyoo kana hojjetaa jirtanii namni yoo si waame duraa kaatanii deemuu dandeessan. Akkasitti girgiddaa waraabuu hin qabu jechaadha. Cuftanii baatu malee callistanii utuu viidiyoo waraabuu dhiistanii deemtanii isin adabaa jechuudha yoo akkana gootan. Inni ittaanu inni ja'affaan
namni biraa dhufee asiin isin biratti mul'achuu hin qabu. Isin biratti mul'achuu hin qabu. Viidiyoon keessan qulqullinaan waraabamuu qabaa, qofaa keessan kan isin taa'uu qabdan. Inni torbaffaan asirra taa'anii nama arrabsuun sirrii miti. Gabaabseen irra isinii deebi'a. Inni tokkoffaan pirootokoolii keessan eeddanii taa'uu qabdu, uffata sirrii uffachuu qabdu, neetwoorkiin keessan gaarii ta'uu qabaa. Isa lammaffaadha. Ifa sirrii keessa jiraachuu qabdu, bilbilli keessan istaandii sirriirra taa'uu qabaa. Sarfaffaadha. Inni shanaffaan utuu isin viidiyoo waraabaa jirtanii yoo namni isin waame biraa kaatanii deemuun qabdanii, yoo deemuun keessan dirqama ta'e immoo cuftanii keessaa baatanii boodatti deebitu. Inni ja'affaa namni biraa fuulaan dhufee isin bira galuu hin qabu viidiyoo irratti jechuudha. Inni torbaffaan nama arrabsuun asirra taa'anii hin danda'amu, beeksisa garaagaraa beeksisuun hin danda'amu. Golaa ifettanii itti fuftuu seera kana eeguun dirqama ta'a jechuudha. Erga viidiyoo sana hojjettanii xumurtanii viidiyoo sa'aatii 3, sa'aatii 1 yeroo tokko, sa'aatii 2 yeroo tokko yeroo teessan sa'aatii 3tti riwaardii ana keessa galtanii itti fudhattu. Riwaardii keessa galtanii badhaasa keessan fudhattu. Fakkeenyaaf riwaardii keessa yeroo galtanii live kan jedhu ana biraa regular jedha, isin biraa live jedha. Live keessa galtanii receive gootanii fudhachuu qabdu. Maybe 10,000 fudhachuu dandeessu, 20,000 fudhachuu dandeessu, pointii 30,000 fudhachuu dandeessu. Namoonni baay'een hojjetanii xumuranii tutuun fudhate nafu kanaafanii gurra simbosoo barbaade yeroo hojjettanii xumurtan riwaardii keessa galtanii fudhattu jechuudha. Egaa walumaa gala akkatti koinii argatan isinitti agarsiisee jira, akkatti pointii fudhatan isinitti agarsiisee jira. Yeroo gaarii qabaadha.